siyaasaa biyyattii fi kallattii fuula duraa irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsameeti jira. Kana malees obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa yeroo turanitti aantummaa uummanni mul'iseef ni galateeffatu jedhameeti jira. Oduu teenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaa fi Oromoo irratti labsame gahumsaan qolachuu beeksise. Ibsi manni maree nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa sochii waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun baase sobaa je'eeti jira. Waboon Siraaj Sabaaf gabaasa bal'aa qindeessee jira. Itti aanaa ajajaa fi gaafatamaan damee siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu gala kaabaa fi kaaba lixa shaggar booree lammiin yaada addatti Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kenneen waraanni bilisummaa Oromoo waraana baname injifannoon qolatee jira jedheem. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu, madeessuu fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu eereem. Humnoonni mootummaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye jedheem. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo dadhabee haloo bahuuf namoota nagaa ajjeesaa akka jiru booree lammii himeetii jira. Ibsa manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaan sochii waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun baase soba akka ta'es himeetii jira. Gabaasni manni maree nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa dhiyeessee muddama mootummaan keessa jiruuf ragaadha jedheem ajajaan kunim manni maree nageenya biyyaalessaa qorannoo sochii olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun gabaasa kaleessa dhiyeesseen ji'a eeblaas miseensota waraana bilisummaa Oromoo 1000 ajjeesuu fi garii ammoo booji'uu ibseetii ture. Ibsi mana marii nageenya biyyaalessaa baase kun Itoophiyaa keessatti yaadeffatameera kan jedhuun qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun mootummaa yeroo muddamuu fi sodaatuun ibsa akka kanaa baasaas jedheetii jira. Egaa kun waan haaraa miti egaa mootummaan kun ibsoota akkanaa ibsoota bu'uurarraa argitee qabatamaan lafarra hin jirre kana baasuudhaan ni beekama. Yeroo baay'ee amalli mootummaa biyya kanaa yookaan amalli mootummaa hin fayyada tana natu qajeelcha yookaan natu hoogganaa ofiin jedhu yeroo muddamsuu yeroo haalli itti hammaatee yeroo argitee gara itti socho'u dhabe ibsoota akkanaa kanaanii burjaajii siyaasaa namoota keessatti horuudha barbaada. Wanti qabatamaadhaan lafa jiruu fi wanti argitee ammallee gama mootummaa kanaan akka ibsaatitti beekuni wal faalleessadha. Mootummaan qonnaan bultoota hidhannoo maleeyyii fi hawaasa nagaa barattootaa fi ilmaan Oromoo gareewwan hawaasaa adda addaa keessaa humnaan qabuun gariin mana hidhaatii baasuun meeshaa boodatti hafaa itti hidhuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun jumlaan ajjeesaa turuu himeetii jira. Gabaasa ofii guuttachuuf dabballoonni balsaqinnaa namoota nagaa hedduun aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeesaa akka turan kan himu booree lammiin lakkoofsi manni marichaa gabaase kun uummata nagaa ajjeefame ta'uu akka danda'u ibseetii jira. Tariifi wanti osoo dubbatiin bira darbuu hin feene yoo jiraatu dhugaa dubbachuudhaa fi uummati keenya kun rakkoo hamtuu keessa jira. Uummati kun egaa kallattii maraan iyyuu golee Oromiyaa mara keessatti jumlaadhaan ajjeefamutti jira. Ibsa sana keessatti illee namoota 1000 ol yookaan 1000 lakkaa'aman ajjeefnee jirra, kaan boojinee jirra jedha. Dhugaadha qabatamaadhaan uummati kun dhumuutti jira. Tariitii irra deddeebi'ee dubbachuun narra jiraatu namni jumlaan ajjeefamutti jira. Namni jumlaan ajjeefamutti jira. Duulli isaaniitti illee giddu galaan uummata irratti duuluudha. Namoota baay'ee qotee bultoota qonnarraa qabaniiti mana hidhaatti geessanii meeshaa itti kennanii meeshaa duubatti hafaa qabachiisanii suura kaasanii sooshaal miidiyaa irra oofuutti jiru. Egaa kuni tariitii akka injifannootti lakkaawwatanii laata jennee haasuu dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin haala gaarii fi injifannoo boonsaa keessa jiraachuu addeesseetis jira. Tarsiimoo lolaa haaraatiin humna guuttateen imala isaa gara Finfinnee itti fufuu fi masaraa mootummaatti dhiyoo jiraachuu waraana bilisummaa Oromoo kan ibsu ajajaan kun mootummaanis muddamsuu fi sodaa kanaaf olola oofa jechuun Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himeetii jira. Wanti qabatamaan lafa jiruu fi ibsichi wal faallessuu isaa kan mirkaneessu uummata bal'aa Oromoo bakkeewwan sochii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru irraa qulqulleeffachuun akka danda'amu ibsee qondaalli kun waraana bilisummaa Oromoo zoonii hundatti hojiitti jiraachuu kan himu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun mootummaan lolaan waan nu dadhabeef ololaan yaalii lolaa eegalee jira jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu ammas lafa haaraa qabachuuf imala gara Finfinnee jabaatee itti fufuu himeetii jira. Wanti guddaan nama sila dubbachuu malee hin dhageenye amansiisuudhaa fi
kootu na laali asin jira jennee ragaa wanti biraa itti dhiyeessu hin jiru. Ragaan keenya lolaa jechuudha. Lolatti jirra, lolaan milkaa'uu keenya, diinarraa hiikkachuu keenya, evidensii yookaan ragaa suuraa viidiyoodhaan deeggarame sooshaal miidiyaa irratti maxxansinee itti agarsiisuu jirra jechuudha. Nama lollee irraa boojine qabatamaan itti agarsiisutti jirra jechuudha. Kana isinillee ni beektu reetiin amanaa. Katulirraa gadafee uummata keenya keessa jirraa lafa bal'aa kaleessa dhuunfanne sunitti daballee lafoota hedduullee lafoota haaraa dhuunfachuutti jirraa. Kanaaf ragaan uummataa jechuudha. Uummata keessa jiraannu uummata keessa lollu kanatu ragaan biraa itti kennu hin jiru. Inni biraa ni jirraadhaaf lola taasisuutu murteessaadha. Lola lixatti giddugalatti akkasuma kibbaaf bahatti kallattii maraan taasisaa jirrutu ragaadha jechuudha. Kasunirraa gadaftee qaama si dhageenye qaama dubbachuu malee hubachuu hin dandeenyetti jira lakkii ani hin banne jennee wanni itti himnu hin jiru jechuudha. Kanaaf gochaadha waan taateef gochaadhaan itti agarsiifna. Waraanni bilisummaa Oromoo kan kaleessaa caalaallatee daraaree boonaa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuutti jira. Humna haaraallee dabalataallee jibneetii hidhachiisuutti jirra. Kana ragaansaa waanuma viidiyoo suuraadhaan deeggarree sooshaal miidiyaa irratti agarsiisatiin turre kanarraa addaa ragaa biraa wanti dhiyeessinullee hin jiru. Isaan amansiisuudhaaf illee wanni itti hin qabnu hin jiru jechuudha. Gochaadha waan itti agarsiisuudhaaf jirru waan ta'eef. Kana malees uummanni rakkoo keessa jiraachuu fi manneen uummataa bakka hedduutti humnoota mootummaan gubachaa jiraachuu himeetii jira. Waraanni mootummaa injifatamuu isaatti yeroo aaruun uummata nagaa hidhannoo hin qabne meedoon haloo ba'uuf yaalaam jechuun dubbateem itti aanaan ajajaa fi gaafatamaan damee siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kaabaa fi kaaba lixa shaggar booree lammiim. Gaafatamaan damee siyaasaa fi itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kaabaa fi kibba lixa shaggar booree lammii garaagarummaa ilaalchaa waliif kabajuu haa aadeeffannuu jedhe. Garaagarummaa yaadaa fi adda addummaa ilaalcha siyaasaa waliif kabajuun bu'uura tokkummaa keenyaati kan jedhe booree lammii ololaa fi maqaa wal balleessuu irraa of eeguun murteessaa akka ta'e hime. Uummanni Oromoo akka sabaatti miidhame akka sabaatti wareegama kaffalaa jira kan jedhe qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun garaagarummaa yaadaa fi ilaalchaa qabaachuun hiree yeroo kamiyyuu hin dhibneedha jedhe. Yeroo kanatti waan hundumaa caalaa rakkoo uummanni keenya keessa jirutu nutti dhagahamuu qabaa kan jedhe qondaalli waboo nuti akka sabaatti cunqurfamne waan ta'eef akka sabaatti falmanne bilisa bahuuf waan nu tumsu qofa irratti xiyyeeffachuu qabnaa jechuun dhaameeti jira. Walirratti ololuu fi wal jibbuu dhiisnee wal haa dhaggeeffannu garaagarummaa yaadaa walitti fidnee kan waliif nu galchu irratti wal haa hubannu jechuun dubbatee jira. Gaafatamaan damee siyaasaa fi itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kaabaa fi kaaba lixa shaggar booree lammii. Godina Shawaa lixaa aanaa Abunaa Gindabaratitti humnootiin mootummaa manneen jiraattotaa hedduu gubuun dhagahame. Odeeffannoon naannicharraa arganne akka mul'isutti gandoota aanichaa kanneen akka Doggomaa Kibbii fi Doggomaa Yaagoot keessatti qofa manneen abbootii warraa 35 caalutu humnoota mootummaatiin gubate. Qonnaan bultoota garii jalaa manneen 2 fi 3 kan gubate yommuu ta'u walumaa galatti gandoota lamaan keessatti qofa manneen 60 caalutu gubatee jaaniiti jiru. Ganna as deemaa jiruun mootummaan mana jireenyaa keenya nurratti gubee rakkoo hamaa keessa jirraa jedhani jiraattonni. Gochaan akka kanaa gochaa diinummaa daangaa dabree kan jedhan jiraattonni sirna kam keessattuu mul'atee waan hin baramneetu nurratti raawwatamee jedhani. Humnoonni mootummaa duulaan manneen uummataa gubuun gochaa hammaataa akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo hime. Itti aanaan ajajaa fi gaafatamaan damee siyaasaa waboo zoonii giddugala kaabaa fi kaaba lixa shaggar booree lammii yaada addatti Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kenneen humnootiin mootummaa bakkeewwan hedduutti manneen jireenyaa uummataa naasuu tokko malee barbadeessanii jiru jedhe. Gochaan kun gochaa diinummaa akka ta'e eeree gochaa akka sabaatti uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee raawwatame akka ta'e himeeti jira. Humnootiin mootummaa Oromiyaa bakkeewwan hedduutti manneen jiraattotaa gubaa akka jiran ragaaleen mul'isaati jiru.
Gamtaan dhaabbilee siiviikii Oromoo biyya Awustiraaliyaa waraana Oromiyaa irratti labsame balaaleffate. Gamtichi ibsa baaseen ajjeechaawwan humnoota mootummaatiin kutaalee Oromiyaa garagaraatti namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru cimsee akka balaaleffatu beeksiseeti jira. Mootummaan waraana Oromiyaa irratti labsee saffisaan akka dhaabu, hidhamtoota siyaasaa mara akka hiiku, gargaarsi namoomaa godinaalee Oromiyaa hubaman akka dhaqqabu gamtichi gaafatee jira. Kana malees humnoonni Oromiyaan alaa dhufan marti akka bahan marii biyyoolessaa haqa qabeessaa fi hunda hirmaachise akka taasifamuu qabu gamtaan dhaabbilee siiviikii Oromoo biyya Awustiraaliyaa hubachiiseeti jira. Dhiittaan mirga namoomaa raawwatame akka qaama bilisaatiin qoratamuu fi qaamoleen gochicha keessatti hirmaatan akka gaafataman gamtichi yaamicha dhiyeesseeti jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuutti ajjeechaa fi hidhaa dabalatee namoonni nagaa dararaa adda addaatiif saaxilamaa jiraachuun dhagahame. Humnoonni mootummaa rakkoo guddaa uummata irraan gahaa jiru jedhame. Dabalanni oduu kanaa akka armaan gaditti dhiyaata. Akka namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi yaada laatan himanitti aanaa Gooroo guutuu magaalaa Baroodaa keessatti guyyaa 4 dura humnootiin mootummaa nama maqaan isaa Muhammad Abdurrahmaan jedhamu halkan manaa yaamanii rasaasa itti dhukaasuun ajjeesani. Humnootiin mootummaa nama kana ajjeesan gochaa gara jabummaa isaanii kana gara maqsuun qaamota birootti maxxansaa turanii jiraattonni. Osoo maatiin ilma keenya kan manaa yaame milishaa gandaati jedhanii dhugaa jirtu himanii qaamoleen mootummaa nuu miti jedhanii dubbii gara maqsuuf yaaluu jedhani. Dhiyoo kana galgala qaamoleen nageenyaa kun nama tokko manaa gadi waamanii rasaasatti lakkaa'anii lubbuusaa darbuun nama Muhammad Abdurrahmaan jedhamu jechuudha. Gaddaachaa aantu jechuudha. Ada guyyaa 4ffaadha already. Wanni kun ta'ee achi booda isa mudaan ajjeefame kun shaneetu ajjeese waan jedhuun isaan kanii fi uummata waliin qabanii hawaasatti himanii achi booda maatii mudaadhaa lakkii nama abalu milishaa qaama nageenyaa abalu jedhamu halkan manaa yaame. Kana durallee na doorsisu jedhee nutti himaa ture waan ta'eef jecha kana dhiiga keenya dho'isinaa jedhanii wanti godhanii booda qalawii ittiin ajjeefamellee gaafa qoratani kanuma qaama nageenyaa aanaa sanii magaalaa saniiti. Akkasiin egaa dargaggeessa umurii 30 kana nyaatanii. Namoota hedduus waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun hidhaa akka jiran himanii jiru. Namoota hidhaman kanneen keessatti dubartiin Dahaboo Amiin Jaamtuu ilma keettu feesbuukiidhaan mootummaa irratti ololaa jira jechuun hidhamtee jaani. Amma harmi isaa qabanii guyyaa 5ffaa hidhaa jirti. Amma dawwaleef hin gaafadhee maal ta'anii hidhaman jennaan hidhaa jirti guyyaa 5ffaaf naan jedhee inni illee immoo dhukkubsatee ciisaa jira. Yuunivarsiitii Wallaggaa barata, seera barataa jechuudha, waggaa 4ffaa barata. Addee Dahaboo Amiin kanaan duras badii tokko osoo hin qabaatin sababa abbaan warraa ishii qabsaa'aa ta'e qofaaf yeroo garagaraatti hidhamanii bahuu odeeffanne jiraattotarra. Gama birootiin achuma aanaa Gooroo guutuu magaalaa Kaarramillee keessatti barattoonni lakkoofsaan 20 ol ta'anii fi dargaggoonni biroo 15 humnaan gara mooraa leenjii waraanaatti fudhatamuu jiraattonni himanii jiru. Maatiin ijoollee ofii oolfachuuf yaalanis reebamuudha odeeffanne. Godinaalee Harargee lamaanii irraa dargaggoonni hedduun dirqiin gara mooraa leenjii waraanaatti guuramaa jiraachuu jiraattonni ibsaniiti jiru. Oduu teenya xumuraatiin hongee gaanfaa Afrikaa mudateen daa'imman hedduun dhumuu danda'u jee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF ji'oota 5 dabran keessatti guutuu Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaatti daa'imman hanqina nyaataa hamaaf saaxilaman 15% dabaluun ibsameeti jira. Akka jaarmiyaan dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF je'etti Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti daa'imman miiliyoona 1.7 ta'an waldhaansa hatattamaa barbaadu. Raagni haala qilleensaa ji'oota dhufan keessa roobni dhabamuu maluu kan eeru yommuu ta'u kun ammoo gogiinsaa fi